xumureera. Dorgommii torban kalaqa Afrikaa jedhamu magaalaa Finfinneetti qophaa'e irrattis akka Afrikaatti dorgomee sadarkaa torbaffaan xumuree badhaasota argachuu isaa BBC'tti himeera. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Egaa kalaqoota 25 ol kalaqee jira. Garuu har'a kan isin himu waa'ee maashinii walii babaqoosh jedhama. Maashiniin walii babaqoosh kun meeshaa lafa qotu, qoricha biifu, midhaan sarara facaasu, akkasuma immoo meeshaa haamee gumbitti galchuu kan danda'udha jechuudha. Maashinii salphaa ta'ee fi waan jaha dabareedhaan qotee bulaa keenya gargaaree akkaataa qotee bulaa salphaa ta'e akkaataa biyya keenya wajjin teknooloojiin kun itti wal simuun yaadamee kan kalaqeedha jechuudha maashiniin kun. Kalaqa kanaaf beekumsa yookaan ogummaa kana akkamiin argatte? Baratteeti moo eessarraa eegalteeti gara kanatti kan galte? Gaafuma ijoollummaa kiyyaa horii tiksu illee eegu oqqeedha waan tokko qotiyoo kaasuu, fakkii fardaa kaasuu eegalee booda gaafan mana barnootaa seen immoo barnoota ogummaa fi amala gaarii kan jedhamutu jira. Barnoota ogummaa fi amala gaarii saniin immoo waan ogummaa waan garagaraa boccee geessisaa sanaan booda muuxannoo kiyya irraa guddifadhee gaafan kutaa 5 ga'u garuu gumii saayinsii teekinooloojii keessatti illee hojjedhaa ture, fedhii kiyya ture jechuudha. Sanumarraan ka'een muuxannoo kana guddifachaa ture. Amma hagana kalaqoota 25 fi paatantiraaytii 4 qaba jechuudha. Mee gara kalaqoota 25 qabaa jettee wantoota akkamiiti isaan keessaa muraasan nu eeruu dandeessa? Maashinii baadiyyaa keessatti humna qilleensaa fayyadamee akkaataa bishaan ciisaa ta'e jallisuu danda'u dhaabbiin dinagdee hojjedhee akkasuma immoo qoricha 3 fakkeenyaaf qoricha hadhaa, qoricha bichee fardaa, akkasuma immoo qoricha saree maraattee waan kana irratti paatantiraaytii qabadhee jira. Akkasuma immoo diroonii haala salphaa ta'een bakkuma tokko teessee kompiitaraan hoogganuu dandeessu appilikeeshinii isaa divilooppii godheen namni ittiin tajaajilamaa jira. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaabsan isinitti himaan hirphaa gammachuuti. Lakkoobsa sabootaan naannoo hundeessuun danda'amuu baatus uummanni akka ofiin of bulchuu akka taasifamu ministeerri muummee Abiyyii dubbataniin har'a jiraattota godina Silxee wajjiniin wayita mari'atan kana dubbatan. Obbo Shimallis Abdiisaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan caffee Oromiyaatiin muudaman. Obbo Shimallis ji'a eebilaa waggaa darbee galee pirezidaantii itti aanaa ta'uudhaan tajaajilaa turaniin. Kalaqa hojii Afrikaa keessatti guddisuudhaaf damee dhuunfaa cimsuun akka barbaachisu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon dubbataniin qondaalli dheengaddaa eegalee Itoophiyaa daawwachaa turan kun har'a daawwannaa isaanii xumuranii gara biyya isaaniitti imalaniiru. Awustiraaliyaatti xiyyaaronni 2 qilleensa irratti walitti bu'uudhaan lubbuu namoota 4 galaafataniin dubbi himaan poolisii biyyattii akka himetti duumessi naannichaa haguugee balalistoonni akka waliin nu banneef ka'umsa ta'uun ollee jedhee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoodha kan hordofaa jirtan. Gabaasa keenyatti aanuun qulqulluu Sinodoosii Itoophiyaa aangoo lubummaa miseensota mana maree lubummaa 4 irratti murtii dabarseera. Murtiin kun yaa'ii qulqulluun Sinodoosii guyyoota 3 gaggeessaa ture booda ifa taasifame. Ibsicha barreeffamaan kan dhiyeessan qulqulluu Abuuna Maatiyaas dameewwan mana lubummaa Oromiyaatiin banamaa jiran akka cufaman, tajaajilli mana lubummaa akka dhaabbatu, hooggantoonni mana lubummaa seeraan akka gaafataman murtaa'uusaa ibsaniiru. ከቤተ ክርስቲያኒቱ ሕግና ደንብ ውጭ በመነሳሳት seeraa fi dambii mana kiristaanaa malee mana lubummaa Oromiyaa hundeessinerra kan jedhan tokkoffaa luba Balaay Mokonnin, lammaffaa abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa, sadaffaa Barsiisaa H Mikaa'el Taaddasaa akkasumas afraffaa luba Badhaasaa Tolaa barsiifata lubummaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaadoon ala ta'e barsiisuun isaanii ragaadhaan yaa'ii qulqulluu Sinodoosiif kan dhiyaate waan ta'eef wanta dalagaa jiran irraa qalbii jijjiirratanii hanga deebi'anitti guraandhala bultii 11 bara 2012 irraa eegalee aangoon lubummaa mana kiristaanaa irraa isaaniif kenname jalaa qabamee jira. Maqaa mana kiristaanaa keenyaan sochii homaa akka hin taasifnee fi tajaajila hafuuraa akka hin kennine dhorkamaniiru. Namoonni kunneen badii isaan irraa gaabbanii kan deebi'an yoo ta'e dhimmi isaanii irra deebiin akka ilaalamu qulqulluu Sinodoosiin murteesseera. ለመመለስ በከፈቀዱ ጉዳያቸው በድጋሚ እንዲታይ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስነዋል።
Dhimma kana irratti deebiin keessan maali jennee mana lubummaa Oromiyaa irraa Barsiisaa H Mikaa'el Taaddasaa gaafannee turre Firaa'ol Balaayitu dubbise. Egaa akkaataa murtiinis itti laatame gaafa ilaallu dhugumatti loogummaa kan of keessaa qabu jechuun ni danda'ama. Tokkoffaa miseensonni siinodoosii qixa barbaadamaa ta'een hin waamamne sadarkaa barbaadamaa ta'eenis hin guutamne. Miseensonni amma kaleessa murtii kana murteessan toora lakkoofsa isaanii toora 25 akkasidha. Miseensonni siinodoosii garuu lakkoofsaan 78dha. Egaa akkuma beekamu siinodoosii kana keessatti sabaan namoota amaara ta'anidha maajoritiin jechuudha. Waa'ee sabaa kaasuun kan barbaachise loogummaa jiru agarsiisuudhaaf malee mana kiristaanaa keessatti sabaan waan yaadannuufi miti. Murtichi murtii duddubbee isaatii dhiibbaa siyaasaa qabu fakkaata. Akka jiru agarsiisaa qabatamaadhaanis yeroo barbaachisaa ta'etti ni ibsina ragaa of harkaa ni qabna. Murtoowwan kaan irrattis jechuudha lakkoofsa toon guutamiin murtoon murtaa'u murteedha jedhamees waamamuu danda'a. Egaa kuni murtii baay'ee murteessaa ta'edha. Jechuun amma aangoo lubummaa hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa qabaa jirta. Mana lubummaa Oromiyaa irratti abaarsa dabarsaa jirta. Murtiin kun murtii baay'ee murteessaa ta'e waan ta'eef keessattuu abaarsa waan ta'eef callisanii otoo miseensonni kaanis akka argaman waamicha gahaan taasisin callisanii walgahii waamuun kuni sirrii leejitimeet ta'uudhaaf amantaa horachuu qaba murtiin ati murteessitu. Lubummaan tajaajilaa tokko qabame yookiin dhorkame akka isaan jedhanitti qabamee jiraadha kan jedhan maal jechuudha lubummaan tajaajilaa tokko qabameera jechuun. Aangoo sanaan tajaajiluu hin danda'u. Kanaaf akka luba tokkotti aangoo qaba jedhamee tajaajila sana gaggeessuudhaaf laachuudhaaf leejitimeetii miti jechuudha. Aangoo kana qabuu jechuun. Egaa aangoo qabuu fi aangoo kaasuun dhuguma adda addummaa ni qaba. Kaasuu jechuun guutumaan guututti irraa mulquudha. Qabuu jechuun immoo yeroo muraasaaf hanga yaa'ii caamsaatitti jechuudha kan turudha jechuudha. Akka sanatti garuu aangoo kanaan hooggantoonni mana lubummaa Oromiyaa 4 tajaajiluu akka dandeenye agarsiisa jechuudha. Murtoo murtaa'e kana isin akkamittiin fudhattan maal gochuu yaaddan? Egaa dhaaba waloo kan qabannu akka koreetti teenyee mari'annee maal gochuu qabna kan jiru irratti erga murtii ilaannee boodana. Ofiishaalis dhaaba waloo sana ni beeksisna miidiyaa irratti jechuudha. Uummanni keenya garuu tasgabbiidhaan akka nu eegu barbaanna. Maal hojjennaa kan jedhu sana garuu takka lama jennee tarreessinee erga walgahii teenyee dhaaba waloo qabannee booda miidiyaa irratti ibsa kan laannu ta'a jechuudha. Sagantaa keenya xumuraan diraamaa raadiyoo Abbaa Jaamboo sin yaadachiifna. Diraamaan Abbaa Jaamboo walitti fufiinsaan waggoota 19 raadiyoo faanaatiin erga darbaa ture booda dhiibbaan waan itti hammaateef waggaa 2 dura addaan cite jechuun barreessaan diraamichaa obbo Sabsibee Abbabaa BBC'tti himaniiru. Godina Arsii magaalaa Booruu Jawwaatti kan dhalatan obbo Sabsibeen diraamaa kana irratti taatoo fi qopheessaa ta'uunis hojjetaniiru. Turtii Abxaabuu Xibabuu waliin taasisaniin qabiyyee diraamichaa himuun eegalu. Qabiyyeen Abbaa Jaamboo yaada uummataa, madaa uummataa, uummanni maal yaada jireenya isaa keessatti akkasumas immoo sadarkaa mootummaatiin wantoota hatattamaa wantoota adda addaa haala yerootiin wal qabatee dhiyaatan sansanii keessatti buusaa mootummaas hin qeeqa. Abbootiin taayitaa olaanaa ta'an dhaggeeffatanii haala kana sirreessaa haalli kun sirrii mootii jechuudhaan ergaa adda addaa nuu kennu ture. Dubbii keenya irratti ayyaanuma uummata Oromootitu speeshaalii na eege malee wannan jiraadhullee natti hin fakkaatu ture. Haalli yeroo diraamaan kun addaan citu ture maal fakkaata? Sababa isaa nutti himi? Diraamaan kun yeroo iddoo irreechatitti namootiin hedduun dhuman san nuyi yoo dabarsinu jechuudha. Abbaa Jaamboo wareegamtoota keenyaaf Rabbi haa kadhannuuf lubbuun isaanii gara jeenataa akka seentu yeroo san calqabe ilkaan keessa nu galfatan. Xumura irratti maaltu dhufee abbaa Tsaayyee yeroo san taayitaa irraan buunee abbaa sukkaaree jenneeti qabannoo jennee maayii maqumaa yaamuu eegallee baay'ee kan nama kofalchiisu hojjenne na yaamanii ana akeekkachiisan naa kennan. Ijoolleen hojjechuuf dhufte akka sareetitti ari'aman. Abjuu keessa wannan jiru natti fakkaate. Maaliif wannan jiraadhu natti hin fakkaatu. Baay'ee rifadhe. Bakka akkuma nama hin taanetti na laalan achi keessatti. Ispeeshaalii erga Abbaan Jaamboo dhaabbate jechuudha.
Sabsibii Abbabaa yookaan Abbaa Jaamboo gabaabsee osoo nuun jedhee yaadni jedhu jira. Yeroo tokko maal ta'e sitti fakkaate buttullee jedhama kan biiraan itti dhugamu shugguxii jenna nu biratti Arsiitti shugguxii gaazii shugguxii zayitii jennee beekna. Abbaan Jaamboo otuma deemutti jiranuu kashalabboonni qaban mana isaanii cinaatti yoo akkana jedhee ilaalu haati Jaamboo halaala akkatti ilaalti ajjeesaniiti jedheeti. Eebada moomina konfitti caccabditti natti hin daftuun ta'a. Maal taate Abbaa Jaamboo? Jarreen na qabanii shugguxii naa fidi shugguxii. Amma jarri irrifate. Achiin. Sila jettan tagaazii moo tazayitiiti. Ani kanin jedheen akka sodaatanii narraa deeman shugguxii isan jedheen. Ishiin immoo hin galleefin. Shugguxii tagaazii moo tazayitii siifi konfitti caccabditti ila. Inuma miliqa jarreen kana jala yoo hin gale immoo luka keetii si jalatti caccabsa. Baay'ee galatoomaa Abbaa Jaamboo. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurreerraa saganticha kan qopheesse ammayyuu taanaa kan siniif dhiyeesse mo'aan afraaf olii dhugaasaadha. Sagantaa biraan boru walitti deebina halkan gaarii siniif haa ta'u.